waggaasa dhiguutu baqqaanutu dogoggoree jarri kun sirrii jiraatuun oolu shakkiin nu keessatti uumamaa ture. Badaa namichi kun Abiyyi faa Jawaariin faatu warra biyya diiguu Hacaaluu faatu warra biyya diiguu badaa karaa nu beeyne jarri kun biyya diigaa jiranii lammaafaa warra biyya diiguu kanarraa dhabamsiise dhugaa wayii qaba. Wanni nun argin wanni deeggartoota isaa argan kun maalini jennee uf gaafachaa turre. Garuu mootu akka nuti sirrii jirru akka isin sammuun keessan Abiyyi irratti isin hidhame yooma har'a inni dammaqaa dhiiseetiin hin badu. Abiyyi osoo dhuguma ilma Oromoo ta'e osoo Oromoof yaade sila erga biyyaa ba'uun isaa hin oolle erga baqachuun isaa hin oolle osoo nuti waggaa sadiin kana guutuun waggora qabaanne har'a dammaqaa osoo hin taane nama bira nama afaan Oromoo dubbatu warruma afaan Oromoo dubbatu bilxiginnaa keessa bakka buusee tara. Amaanaa warra soddaatti kennatee taruun sirni isaa sirna amaaratii gizeenu jennu ragaan qabatama alhamdulillahi. Nuti Abiyyi kufuudha hawwiin kenna Abiyyi kufuudha fedhu haa duu fedhu haa baqatu fedhu haa hidhamu. Kaayyoon kenna inni guddaan namichi zaalimni Oromoo gandaa fi lagaan amantii wal nyaachisee hayyoota Oromoo hidhee irra taa'aa jiru kakaan ajjeese kun kufuudha. Baxam no das yaale jedhee ani akka ilma Oromoo tokkotti Abiyyi baqachuun dammaqaan qabachuun anaaf dastaadha. Maaliifi Abiyyi afaan Oromoo beekaa Oromiyaa keessatti dhalate yookiin guddate jechuu dandeettu. Noo sanii miti. Amma yeroo Abiyyiin kun kufe tokkummaan Oromoon akka bara wayyaalee sanitti hamtuu isatti dhufe diina isatti dhufe falmataa jechuu. Warri duraan dhaabbichuu koo jedhus warri duraan abbushii koo jedhus warri duraan ati bar Abiyyi miti nabiyyiidha jedhus warri bar duraan ati waaqa yoo feete nuu roobsita yoo feete nuu caamsita jedhullee amma furmaata waan hin qabneef alagaan alagaa ta'uu beekee warruma duraan girrisaa jedheen argitee Jawaariin faa arrabsaa ture Hamzaa faa arrabsaa ture Baqqalaa faa arrabsaa ture hayyoota Oromoo kumaatama irratti duule kana jalatti mataa qabate hiriira yoo bahuu dideeyyuu yoo qabsaa'uu dideeyyuu afaan ufii hunduu godhe du'a ilmaan Oromootti gammadu Oromoo tokkummaan falmatee diina ofirraa kuffisa jechuudha. Kana Oromoon dhibbatti sodaatu hin qabu. Biyya Itoophiyaa san keessatti Mallasaan isinii ragaadha. Abiyyi isinii ragaadha. Hayilamaariyaam isinii ragaadha. Mootummoota biraa isinuu dhaqqabne mootummaan Oromoon hin deeggarre. Mootummaan Oromoon itti ka'e abbaa fedhe ganda fedhe irraa haa kufu umrii hin dheeratu jechuudha. Kanaaf ragaan Abiyyi Ahmad Aliiti jechuudha. Abiyyi Oromoon mootummaa godhee ture isatu mootummaa ta'uu wallaale uf dhoogge inni nugusa ta'uu barbaade nugusa ta'uu mootu Oromootu isa dhoogge jechuudha. Nikulerii fi kilaashii alagaa caala Oromoon si jibbinaan ati umrii hin dheerattu. Oromoon si abaara abaaruu hin argata. Oromoon si eebbisa eebbisuu hin argata. Kunoo waggaa lamaan duraa eebbifneetiniin addunyaa duratti jaalatamee Nobel Prize badhaafamee jechuudha. Jaalala Oromoon isaa qabduun du'aayin Oromoon goote faranjii bira Nobel Prize fudhate jechuudha. Gaafa inni as gara galeetiniin Oromoo kaan ajjeesu kaan hidhuu kaan ajjeesu xeegale abaarsa gadi fuudhu jibbami darbami du'i sammuun si haadhootu jennaan Oromoon Mallasaa sammuu dhoose bara waan biraan goone Oromoon gabbayee ittiin dhukaafne bara yaa Rabbi namicha kana Mallasaa yaa Rabbi sammuu dhoosi hin dhooye aboo namicha kana ajeessi hin ajaaya jechuudha. Amma mee Abiyyi yooma bosona deeme fakkeenyaaf yooma onnee akkasiituu qabaatee bosona deemee bosona jiraate ummataan lola moo ummataaf lola. Baran deeggartoonni Abiyyituun maaliif Rabbiin hurrii itti buusee na dhibe namni ummataan jaalatamu deemee loluu danda'a. Abiyyi amma akka wayyaanee sanitti ummata wajjiin ummataaf lola yoo jedhe Harargeen isa jibbiti Jimma isa jibbiti Abiyyi jechuudha. Xilaata Jimmaati xilaata Arsiiti xilaata Wallaggaati xilaata Wallooti xilaata Booranaati xilaata Gujiiti xilaata Baalati xilaata Oromoo kutaa 11 hundaati. Sanbira darbeen mootu sabaaf sablammoota biratti reeffa harree duuteti baktiidha jechuudha. Baktiidha. Amma Oromiyaa keessatti naannolee garagaraatti foon isaa nyaatamuu mala.
Oromiyaa keessaa yoo bahe immootu sabaaf sablammoota biraa biratti najisa inni waa takka. Amaara biratti najisa, Tigree biratti najisa keessa dabre najisa caalu beerinaa beerasabii biyya san keessa jiru san hunda biratti foon isaa bakka tokkotti hin nyaachisu, albeen isaa bakka tokkotti hin nyaachisu. Oromiyaa keessatti biyaansi kaadiroota waggaa sadi sanuyyuu amala kaadiree hin beeytan. Kaadireen Oromiyaa gaafa lammaan mootummaa naannoo Oromiyaa ture maal jedhaa turan? Obbo Lammaan Magarsaa pirezidaantii jijjiirama, abbaa jijjiirama, bilchaataa kenna, mootiin kenna, ummata kenna jedhe obbo Lammaa Magarsaa jedhanii faarsaa turan. Gaafa Abiyyi Lammaa dha'u Lammaan ergama diinaa qaba jedhanii ifatti itti duulan sinii galee. Xayyibaa akkamitti kaadireen matarratti baataa turte. Gaafa Abiyyi shartatteen jalaa dha'u namni waan isii dubbatan jiru. Jawaarima akkamitti faarsaa turan. Gaafa Abiyyi hidhatti ol darbe Haji Butta maarree akkasii akkana jedhe biyya diiga shororkeessa maarroo jedhanii turan. Kaadiree jechuun gaararraa. Kaadireen waggaa sadi guutuu Abiyyi malee rabbiin biraa hin jiru. Abiyyi rabbii zinnaash ergamtuudha warri jedhaa ture. Kunoo amma I am so sorry dammaqaan rabbii jedhaa jiru. Maal ta'es aboo addunyaa kanarratti rabbii yoo si jaalate wallahi rabbii yoo si jaalate kaadiree sin godhe. Addunyaa kanarratti ati ilma Oromootii miti ilmuma namaa taate rabbiin keessi jaalata taanan rabbi hulaagaa namaa keessatti si lakkaa'uu barbaadda taanan rabbi kaadiree sin godhe. Kaadireen najisa. Kaadireen addunyaa kana irra najisa caalu najifni dhiqamee hin baane wanni akka kaadirumaa hin jiru. Wallahi eenyu kana namichi as tureetiin hin deeme sun kaleessa interviyuu seefuu irratti maal jedhe? Saahiba keessa Ambaasaadar Diinaa Muftii Ridwaan kanaan saahiba gaafa biyya kana ture wal beekanii wal beekan amma Ambaasaadar Diinaa Muftii san namoonni tokko nama bakka inda'um suuraa wajjin ka'uutuu birqii isinitti fakkaata sini gale. Wallaahi gaafa biyya kana jiru reedii koomentii godhaa ture baay'ee walitti dhiyaatan wal beekan. Gaafa Saaliyaan biyya kana dhuftee nuti dirree xiyyaaratitti isii eeyinu osoo isii dhaabanne eeyinu ililii nu harkatti goge si gale. Baalasirxaanidhaa mitiiree masroota harkaa fuudhee isatu galeen shaakaluu baatee ani hin beeku. Gaanama mootu Ridwaantu itti bilbilee diina yoo kaayiroo keessa waliin jiraanna jette. Intaloo dirree xiyyaarratti eegaa bulle ililli nu harkatti goge ummata kaayiroon saalfachiisini akkuma fuutetti deebisi jedheeni taaksii kaayee guro reediin dhimma lubbuun jiraan duune argite dhukkubsatee fayya hin duune namni kijjibu nama du'e ragaa qabatati gale. Ridwaanin warri beeytan keessan bilbilaa gaafadha yoo feetan immoo tu na bira jira askaa isinitti himu. Aboo diina jedheen namichuu isin ambaasaadar diinaa utee aboo diina intaloo nuti halkan guutuu kabajaan baanee eeggataa turre takkaa diyaaspooraan dhalaa biyya kana dhufee nu dubbisee hin beeku Itoophiyaarraa. Akka fuuten edha irraa geeffatteemi fidii jedheen hagana kaadirummaan saree nama gootisini galee baqataan paaspoortii Itoophiyaan qabne ka waraqaa eenyummaan qabne itti bilbilee kaayiroo keessa nagayaan jiraadha buddeena kiyyaaf ijoollee tiyyaa jiraadha yoo jette saaliyaa akka fuutetti amma fidi jennaan taaksii kaayee ergee jechuu isinii galee. Namaan jedhe kaleessa gara mata duree kiyyaatti isinii deebi'a. Kalee malee eeggadda interviyuu ta'e seefuu irratti. Obbo Diinaa Muftii isin ambaasaaddaraa manaamina jennaani waa'ee Keeniyaatitti gaafa Keeniyaa jiru jedhe. Gaafa Keeniyaa jiru guyyaa miidiyaa irratti ambaasaadara Eertiraatiin bawaqtuu Isaayyaasinna Mallasaan xilaata waan turaniif miidiyaa irratti ambaasaadara Eertiraatiin wal arrabsaa oolla. Galgala mana haraqee waliin bulla. Mallasaan hin du'e. Ani gara kaayiroo jijjiirame Abiyyi hin dhufe. Gaafa ani gara kaayiroo jijjiiramu namni diggise deemsi isaa ummata Itoophiyaa hin ilaallatu. Ana ilaallata jedhee namni kabajaan nageegesse ambaasaadara Eertiraati. Gaafa mootu inni galullee akka Itoophiyaa dhufeetiin qama'ee dhalaa Itoophiyaa tana tabarbaade hammatu namni gore aanaa jedhe isin gale. Kaadirummaan hagana sareedha. Miidiyaa gubbatti afaan bananii karaa keessatiin mootu saahibummaa qabanii argite
maaliif sinikaate Mallasaa fi Isaayyaas baaduu irratti Eertiraa fi Itoophiyaa waggaa 27 maal akka wal godhaa turte hin beektu. Guyyaa tokko keessatti nama 800 mookuma 800 dhume xilaatummaarraa sinikale. Yeroo akkasitti Itoophiyaa fi Eertiraan xilaata ambaasaaderoonni lamaan kunillee ajaja Mallasaa fudhachuuf kunillee ajaja Isaayyaas fudhachuuf miidiyaa irratti wal arrabsan halkan mana dhugaatii waliin bulan jechuudha. Kanaaf kuni kalee malee dheengadda inni dubbate. Gabaabumatti amma jechuudha. Jaalattanii jibbitanii aangoon warra kaabaa harka galeera. Abbichuun ilma Oromooti mootummaan tun ganaa daa'imaa mootummaa Oromooti warri jettan biddeenni keessan biddeena manaamaa ta'eera. Osoo isin ergamtanii quufin, osoo isin saamtanii quufin, osoo isin ajjeeftanii quufin, osoo isin hiitanii quufin. Mee amma warri paaspoortii lafa kaa'ee Kanaadaa Ameerikaa irraa gale warri ajaja imbaasii Kanaadaa Ameerikaatiif biyyoota garagaraa fudhatee gara biyyaa dhufeetti hin deebiin. Abbichuun kee osoma ara juuntaa barbadeessa, boru juuntaa barbadeessa, iftaan shanee itti aansa jettee warri yaada manaamatiin uf abdachiiftee abdii manaamatiin taa'aa jirtu. Arra gizee inni barrii gaccufatee osoo zinnuu isaatittuu nagayan dhaamatiin si biraa deemu lafa kamtu si fuudha, boolla kamtu si fuudha. Ummata kalee arrabsaa turte maal jettu? Shanee kaleessa arrabsaa turte waggaa 27 gizee ilmi Oromoo dhugaa isaa haqa biyya isaa falmachuuf deemu itti kolfaa turte, itti qoosaa turte. Akkam taatamee mootummaa nuti ko mootummaa fi harmi dubartii hin jigaa. Ummanni bara baraan jiraata. Abiyyi jiga malee Itoophiyaan hin jiidu. Lakkaa jara kenna taa'a. Boru malee iftaan kufa. Namichi kun zalaalam aangorran jiraatu. Waan boru arginu. Mootummaa boru kufuu jettanii namichi isin hin beeyne quba isin hin qabne. Hawaasa bal'aan olin dhabina. Saba irraa dhalatanitti du'an gammadina. Hayyoota keessanitti hin gammadina. Gizee isin hin jedhu lakki abiyyi bal abiyyi miti nabiyyiidha. Nugusa ta'uu isa haadhatu isaa dhalatee isa baatii torbaa itti hime. Abiyyi namni kaasu hin jiru. Hanga ta'e qalxaan injii ani silxaana gad hin dhiisu jedheera abbichuun abbaa jaalalaa. Abbaa malaa warri jettan. Kun har'a malli harkaa badeera. Mootummaa Itoophiyaa mootuu Dammaqaa Mokonnin ta'eera. Mee isin eessa seentan? Eessuma seentan mee abbichuun abbaa malaa malli nama harkaa badaba. Warri abbaa malaa jettaniin kun har'a malli harkaa badeera. Mootummaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin ta'eera. Isin eessa tartan? Ka isaa miti. Ka warra hidhaa jiranillee rakkoo miti. Oromoon falmatee baafata. Warrummaa waggaa 4 du'a ilmaan Oromootti gammadaa turte. Keessattuu warri yeroo Oromoo waraanni Abiyyi Oromoo ajjeesu. Miskiina irratti mana gubu. Dubartii Oromoo gudeedu. Kuni shaneedha jettee obboleessa kee obboleettii keetti gammadaa turte. Warri lubbuu hanga hudduutti jettee qabeenya qabdu guutu waraana isaatii kennitee quubsitee miskiina ilmaan Oromoo warra badii tokko malee haqa kee qofa ani Oromoodha jedhan qofa argitee waan jedhaniif yakkamaa ta'e ajjeesanitti gammadaa turte. Arra abbichuun osoo siin hin mari'atiin baqate bakka inni bu'ee dhabame ibidda bu'e daaraa ta'e kuno osoma wayyaaniin lama carrashaa duqeet nifaasa laayyee taphattane duqeetoon waan jedhu inni duqeetti sanuun taane gara seene dhabne. Mee akkam taatuu dhabarama gaafiin jiru kana deeggartoota fiyam warra waggaa 3 kana du'a Oromootti gammadaa turtan amma Oromiyaa keessa wajjiin jiraan namoo lafa biraata isin fuutu jiramoo mee akkam taatanii dhabar falli jiraama mee humna qabaataniin baqattan mee furmaanni keessan maali? Gaafii kana deebisaa bannaa taatu gizee dhuf dhaqqabaa jechuun amma masheedha argite akka ta'uu baan deebine sa'aatiin magriiba isinitti ta'eera ishaayii ta'eera magriiba bira ta'e mee eessa seentu mee በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ለማንኛውም አመ ፉርማን ይሩ ጨራ ይተዱማ ደገርቶቶ ሶንታኔ ወሮኒ አንጎ ብላ ቀብደን ካድሬን ስልጣኔ አንጎ ወያ ቀብዱ ሰዓቲ ኡማ ከነ ሴና ደለጉ እንደንደተራ ኮልኮሌን ፌሉ ከጉባ ሐርከቱም ሶንታኔ ወሪ ጥቀሾ አንጎ ወይ ሐርካ ቀብዱ አጃጃ ፖሊሳ
homaa homni warri biiroo gurguddaa keessa waajjiroota gurguddaa keessa hojjattan seenaa dalaguu hin dandeettan. Ummata keessanitti as deebitanii akka diina jala fiiguu dhiiftanii hamma tokko mootummaan isin shawwadamtanii ka Oromoo seetan akka tare quba qabaattanii hamma tokko gara ummata keessanii deebitanii tokkummaan balaa ganaa dhufuuf deemu ofirraa qolachuuf obboleewwan keessan ka hidhaa jiru hidhaa baafachuu irratti yoo dalaydan isinii galee hamma tokko argitee ummanni dhiifama isinii godha. Ka kanaan ala akkanumatti cal'iftee silaa kaadireen amalli kaadiree yoo kan baataan dhufe kan baataa jala gugatti yoo sidaama dhufe sidaama jala gugatti yoo amaari dhufe amaara jala gubatti bakka innasu በመሸበት ማደሩ ማሊፍ አከራ ከረቢን ኢሳን ጎረ የሮ tokko kaadiree ማለት ሻርሙጣ ማለት ነው። ሻርሙጣ namni birrii qabu yoo barbaade kondomiin naqa yoo barbaade malaaxaa naqa because isaan fiqirii irraa osoo hin taane ka barbaadan mallaqa. Kaadiree ማለት ሻርሙጣ በቃ dhalaa mana hoteela mana canfaraa hojjettuuf kaadireen tokko sigale abba ma'aan gorra jirutu ergataa jechuuf hiikkan sigale amma mana canfaraa tokko seente birrii qabaannan dhalaa barbaadde gurra qabde feetu kondomiin feetu akka feetetti waraa guddaam jettee akka feete goota kaadireen akkasi rabbi kaadiree isinin godhinii kanaaf jenna isinii gale kanaaf rabbiin kaadiree isin godhin isinin jenna gabaabumatti amma dhaamsi kiyya jechuudha abbichuun mungkin kaayiroo kana jiraachuun mala I think waan kaayiroo jirutu fakkaata baqataan reedduu kaayiroo madhufa achi keeniyaa yoo dhaqe mootummaan amma haarawaa dhufu qabee deebisa guyyoon faantillee achi jiranii warri OMN illee achi jiranii asillee OMN osoo jiru warri biyya kana qabee biyyatti naman deebisu namni baqataan biyya kana garaa laafa ka biyyarraa bahee dhufe hammataadha akkuma Oromooti hammataa waan ta'eef kaayiroo dhufu mala shakkii kaayiroo jira waan jedhu jira namoonni baay'een immootu waa'ee lagaa kanatti kakatee wallahi billahi jedhe mootummaa biyya kanaati kakuu nyaate biyya kanallee hin dhufu warra jedhu jira irra hedduun eertiraa jira warra jedhantu jira eertiraallee yoo deeme shookaa rabbi alaafisuu fi shookaa haa akaafu namichi duraanuu gaafa Gondar irraa dhufu buna akaafaa ture lafa akaafuu kanan beeka inni durumaayyuu mooyaa isaa malee deeme beektan namni yoo mooyaa ufii malee deeme akka abiyyi kana ta'a uqatiin inni qabu mooyaan inni qabu lafa akaafu waan akka jimaa waan akka bunaa lafa qotu turizimii irratti amma argite waa'ee biqiltoota irratti DA kana hojjechuu hin danda'a malee biyya bulchuu hin danda'u biyya diige waggaa sadii keessatti biyya wayyaane waggaa 27 itti ifaajje diigee bar wayyaane maal amma itti xiraa seetanii kun bar waan baay'ee goote ummata daandii hin jirre isinii galchite ifaa hin jirre isinii galchite neetworkiin kan jirre mobaayilii barumsi kan jirre mana barumsaa mana xilaatummaa waan biraati wanni jarri isinii goote mootu waan fi ajaa'ibu namni rabbiin nama galateeffate rabbiin hin galateeffatu mee abiyyi maasii godha wayyaaneen gaafa biyya bulchaa turte mana barumsaa ganda keetitti sii bante bara wayyaaneen aangora jirtu ati afaan keetiin baratte dhugaan jiru kana jarri Tigiree ta'uu fi jibbuun qabdu wayyaanee dura eenyutu afaan Oromoo barreessuu beeka mee abiyyi waggaa sadiin kana Acaaluu sirraa ajjeesuu yoo galata ta'e malee Jowaariin sirraa hidhuu yoo galata ta'e malee ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa gagguree qaqqaluu yoo galata ta'e malee mee waan abiyyi waggaa sadiin kana keessatti waan Oromoo fakkaatu wanni inni Oromoo godhe mee maaltu jira wanna mallasaan sii godhe biliyeena tokko lakkaa'uu dandeenya biliyeena Dimokiraatiin dubartii mirgi dubartii akka dhagaatitti ka jabaate bara mallasaati bara dargii keessa xiflissigir warabbu kadullaa jennaani akka warra azaabatitti jaartii mataa keessa tumaa bar hin beeytan isin kana dhaloonni keessan achi hin geenne wallaahi mirgi dubartii akka dhagaatitti jabaatuu qabaa dhalaa yoo barbaadde jaarsatti kennuu qabdi yoo barbaadde kennuu qabdu yoo feete biraa deemuu qabdi yoo biraa deemte muka itti nayxeetini waan qabdu irraa qoodachuu qabdi ka jedhe mallasaan bara darguu keessa wanni akkasiin jiru dubartiin akka garbaatitti ilaalamti jaartii ta'e akka garbaatitti mataa keessa tumtee akka ilmoo yatiimatitti olii ga'oomta warri dargii keessa heerumtan haadha manaa abbaa manaa turtan uf beeytan namoonni gurguddaan amma anaaf yookiin obboleewwan
haadha obboleettii hangafa ta'uu dandeettan warra ammaa hashuffee argite biyya arabaati ruuza quufee biyya faranjiiti hambargar ufitti naqee seenaan beeyne kana miti jechuudha nuti bara dargin lafa jira waan obboleewwan keenya tayaa turan beeyna bara saniin fuuneen waan hiriyoonni kiyya warri jaartii qaban godhan beeka sinii galee akka bofaa kanatti mataa keessa tumtee miila dhiisifatteetiin wajji miila siidhee jiraatti jaartii jechuun dandeettu garba malee garba nuti yeroo san shabaabni akkanaa kuni warri jaartiin qabne yoomuma fuudhee hudduu isii keessa dullaadhaan mataa isii keessa dhagaan dhayaa dhiisifadhaa jennee hinaafaa ture jaalala naa kennuu didee na dhoggate akkas ta'ee akka barbaade jiraadhaa wanni amma dhalaanu yoo barbaadde harma qullaa karra olii gad deemtu kun hin jiru miila qullaa deemti xaaqan deemti xaaqa beeytani miila qullaa gaafa dhalatteerraa kaatee haga qabritti galtutti tamuila qullaa deemtu jira በቃ ጃርቲ ምስት ማለት በቃ ልክ አከዋን ገብረ ወይ ሰራተኛ ነማ ኢጀዱራን ጃርቲቲ ሰራተኛ ይወል ብለ ቀብደ ሰራተኛ ዘና የተጅራት ጋፈጣ አቦተ ከይተን ብልብላትኒ አስሊን አከረ ጀሬ በረደርጊ ከሰ አከሚ ጃርታ ጃርቲን ጅራታ ዘያ ጋፈ ማለሳን ከነሲ ጎድ አከዮ አቲ ኩሺና ከዛ ወጢ ጎራ ጅርቱ አባም መናከ ቡዴና ሲጎዱ ሲጎደ akayoti daima sosoba jirtu inni sa elmu sigone demokrasi kana kafide mallasa abiyi sifide theta mena dona kagafa abiyi ango qabateti abichu ko jette yo wae abiyi hazoftu sura abiyi argitu ufirra fincoftu sharmutonni tunnin waan abiyi akka dubartiti sigone tokko afidi ani waan mallasa sigone kumata basiti fida jira bar andi nagariski sura yu abba carratu wajika abba carratu sura wajika mee homa abiyyi nadhoo godhe nadhoon oromoo akkatti abiyyi irraa maraattuuf tokko as fida andi nagar mee homa tokko fida wallahi hin jiru wanni tokko hin jiru sinii gale kanaaf jaalattanu jibbitanu waa isinii godhuu baatu galata isinii oolu gadoo isinii oolu yee abiyyi silxaan kattame dhumeera baqa finished maafish هما فعلا يوني تيقولي أكتمو البقايسو زباني أبي كفر أما وري لبون جراتا موتما هغان أغر يتني أكسيناتي هاسو ريجو باركوما لما في كورا سد موتما أورموتو كو أنغو قبته هريرا أمتاتين أبي كيرامو دكتور أبي كيرامو نميتشي بريدان سورا جارتو توكو أنغو قبته waggaasa dibulcheetiniin du'ee yookiin uffannise jettanii akka seenatitti haasa'uu yoo ta'e malee kana booda wanni ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad akkana jedhaniiru wanni jedhamu tokko hin jiru akkattame ayyaanillee dhufe ministeerri muummee Itoophiyaa የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል wanni jedheetiniin BBC fi OBN fi maanin guranoቹ tokkoyin jiru የድሮ አጠራ ኤገለ የድሮ ፕራይም ሚኒስቴር ይታየች በቃ የድሮ ነው በድሮ በሬ ማን አረፈ ታዳ አመበር ተረተረት ይታየ ስልጣን ኢሳ ደላጋን ኢሳ ከይር ሸሪ ኢሳለ አከ ተረተረት ይታያ ያማለ ኩቴራ ይቹ ኑቲሞ አልহামዱሊላህ ይጀ ባጉማ ናሚቻ ጅኒ ከና ሸይጣን ዳብሎሲ ሱራ ነማ ቀቡ ከና ወጅን ujolle oromo tahi ajiran ta akka malef karamaletti du awajin hin dabatin afan argite lappe dibanetirin abba fene biratti qaanyi tokko male hasufna jechun sinigal abba fene biratti sabab sablammi fene biratti malif nuti badini dalagunda dura dabbata tur oromo miti ujolle tigre biratti qoma dibne dubban qoma dibne abban fere dufe matara sere warri waggoota lamaan sadii kana abiyyi mormaa ture qoma dhiibee dubbata because nuti gaafa inni Tigree kumaatamaan ajjeesettini laga tagaleetitti dhaqe kuni zar cifcafaadha የዘር ጭፍጨፋ ነው gocha suukaneessaa zarii balleessuu ijoollee Tigraay irratti deemaa jiru wanni akkanaa kuni akka aadaa Oromoottis akka amantii Islaamattillee akkuma namoottillee sirrii miti yakkamaan seeratti dhiyaachuu qaba garuu mootu badii waggaa 27 paartiin tokko raawwate ummani nagayaa miskiinni du'uun qabu ajjeefamuu qabu jenneetiin mormaa turre
arralee qaanyi tokko malee argitee onnee guutuun dubbanna jechuudha. Inshallah Geetaachoo Raddaa yoo aangoo qabate wanni nuti qaanfannu jiru because gaafa haadha isaa waraanni Abiyyi gudeedu sagalee tayaafii turre si galee. Yoo marroon qabate wanni nuti qaanfannu jiru gaafa waraanni marroo ati shaneedha jedhamee lafarraa harkifamu sagalee tayaafii turre. Abbaan fedhe yoo qabate dammaqammaan kunu still dammaqammaan kun yoo aangoo qabate wanni nuti qaanfannu jiru itti himaa turre ganaas itti himnaa jechuudha si galee. Abbaan maan fedhe mee isin warri gizee namni dhumu shaneen diina Oromooti baduu qabdi jettee obboleessa kee irratti murteessaa turte. Abiyyi lafa naa haa kennuuf mana naa haa kennuuf aangoo naa haa kennuuf sanuu ka inni sin beene wanni garaa nama nyaatu kanaa bara wanni garaa nama nyaatu anamma anaa isin gowwaa seetan kana kakadha isinitti hima Abiyyi na beeka ka Abiyyi sin beene mana argachuuf ganaa tattaafattee folowara hurattee bara mootummaa Abiyyi kana keessa arrabaan silxaana argatan arrabaan mana argatan arrabaan konkolaataa argatan jechaa dhageette hangaasaa fa'aa irratti ilaaltee si galeen du'a ilmaan Oromootti hawwaa turte nuti kanu beeku kanu kadhatanii dinne dura dhaabbataa turre mee amma Abiyyi otoo ati bakka san hin gahin osoo ati konkolaataan argatin osoo ati silxaanan argatin osoo ati manan argatin manaa miti osoo Abiyyi nama tayuuf dhagaa tayuu keetuu sin barin sirraa gadhiisee baqate ufajjeesuun mala namichi kun biyya biraa deemuun mala uffannisuun mala si galee. Mootummaan biyya diige tokko carraan inni qabu yeroo baay'ee biyya baqachuu osoo hin taane uffannisuudha. Itoophiyaaf seenaa dalaga jedhee dubbate namichi yoo barbaade ufitti galcheetiniin yookiin gad jedhee finnaashin hunduu natti galchi jedheeni Geetaachoon najjeese yookiin juuntan najjeese yookiin shaneen najjeese jechuu danda'a. Ati hoo warri deeggaraa